diina ol baasee gaafii gaafachuu jira. Dhimmi kun nu laalla ta'anii Oromoodha. Ol ba'ee dhimma kana keessa seenuun badiidhaa jiran. Gurbaan kun ifitti si hanne hoggaan hun je'e Oromoo guututti if hanne. Tana achi wanni jiru ni jirti. Isinin gaafachaa jira. Ni jirti jara keenya akka feetan na godhaa anaan hin jenne. Isinitti ifkanne akka feetan na godhaa je. Namuugaa wal jala goohuu hin qabnu. Yaada ani kanaan qaba. Ana kanaan ja'a isin akkam jettanidha. Yaada waliin irra kannannee. Itti dhufee jiramu. Adeeroo abbaa roobaatis waan jedhu irratti je'ee achi booda karaa dhiifamaa deeman. Waliigalee tanarratti immoo badiin jirtoo jiraatte mucaa kanaa fi gartee lakkii mucaa kana wanni gootee akkan taane goote warri jettan yoo jiraattan akka maahii nama jechaa jiru kan abbaan maahii jechaa jiru kanatti ol baatanii natti himuu dandeessan an Oromoo guutuu miti. Jechuun isin hundaa jechuu fadheeti Oromoo keessaa tokkoon malee isin hunda ta'uu hin danda'u. Tanaaf yaada keessaniin bakka bu'ee dubbachaa jira. Yoo ammoo dubbiin tiyyatuun isiniif hin taane akka aadaatii fi akka amantiitti illee wanni amantiirraa himes waan fokkottuudha miti. Wanni aadarraa himes waan fokkottuudha miti. Wahuma lafa jiruun dubbadhe tun ammoo isin akkana qabdiidha. Dhiifama obboleeyyan kee gaafadhu jenneen olkee dhiifama gaafate tana achi immoo yoonii fi badii biraa qabda ergama biraa qabda namni isa erge yoo jiraate dhaggeeffadha. Namni sharmaarkee erge yoo jiraate ebalu jaadii qubatti laadhaa quba isinii wajjitti laannaa dhume ana ala wanni biraan jirti. Fedhandeetiin jiratti deema. Ustaazi wanti ati sirriidha. Aadaan ati gootes wanti ati amantiirraa dubbatte illeen waanuma sirriiti. Har'a ammoo ani qabxii takkaan dubbachuu barbaada. Ustaaza kiyya wanti ati ammaan tana goote tun waan shaarmaarkee hin baasne yoo taate waan hawaasni hin fudhanne yoo taate atilleen ifin dhibuun qabdu. Hawaasaan illee dhibuun qabdu. Maaliif fokus irra godhu jiran beektaa akkan harkutti immoo komentii jalattis maayirraa illee galee akkuma harreefu dubbaddetti jechuudha. Kanaaf directly mee wanti jaamu barbaade maali mee gaafadhu isaanuma kan carraa yoo wanti gartee isaan ja'an san akka rabbiitiif akka seeraatti illee waan sirrii hin ta'in taate ilaalleetiiti achirra dhaabbannaa. Sayin alaa ammoo ati mataa keetti gartee dura dhaabbattee ibsee ta'annaa fi jirtu sirra xiyyeeffachaa jira warra jala jiruuf warra gubbaarra jirullee akkas nama fakkaata ittiin ka'anii. Warri masulmaa fudhatee jira fatiiloon kisee gaafatu masulmaa fudhatee jira abdaani. Ammoo kan hundaa fudhataa jee garuu ani amma fakkeenya akka mataa kiyyaatti hin fudhadhu ani. Amzaa mitura jirta. Ani akka mataa kiyyaatti hin fudhadhu hunda keenya jee garuu inni namoonni biraallee jiraachuu malan namni fudhannee kana gartee kileeriyoo godhaa deeman jala bareedaa. Kan jechuun kiyyaaf ammoo ustaaz Hamzaan kara biraan na fudhate jee yaadu maaliif dhimmi tokko dhimma isaatii miti. Dhimmi shaarmaarkee illee gartee namni laal wanni takka waan takkaatu jira diinaa kee namni tokko hoggaanii fi isinittiif kanne jee atiis Oromoo san keessaa takka beekte. Jarree. Hoggaa sittiif kanne eega sittiif kanne waan isaan fudhadhu jechuun xiqqeesho gaarii miti. Akka nama tokkootti. Sittiif kanne malee ati namni hoggaa sittiif kannee si bira dhufe hanga nama kalaas dhume. Yoo hawaasni sirraan fuudhe yoo namaati fufuute sana haramiin jeeta. Hawaasni haqa fi dhara ni arka keessa isaanii beeka. Haqaa fi dhara. Wanni nuti godhu jirru kun yoo dhara ta'e dhara kana nurratti duu mirga qaba. Yoo haqa ta'e fudhachuu sammaas mirga qaba. Ammaas namni hundi dhara hin jennu namni hundi haqa hin jennu sii galee. Ilmi namaa kaas jala jiru kun hundi ni kijibaas hin jennu hundi dhugaa himaas hin jennu. Antanaan isiniin jaa. Yaa wanni nu rakkaa jiru bar hundi haqa hima jettee Oromoo walii fudhachuudha. Alaa kulli haal maaltu jira beektaa Hamza Shajaabar. Laalle sharmaarkeen amma dura gaafee hin hidhamullee atilleen sagalee taatee fi agartee bi waan jira takkaa ture jaalli amma sottaa jira nuti ergine waan jira. Manguddoo dabalame. Wanti dila tokko godhaa tokko Hamza qofa taate. jaalle. Dabbata kachaasii loo kan hundee suume bilaama. Roba. Afaan diinaa ol baasa aboo keessa gauree mootii tira qabdan afaan diabraa. Ol baasa afandi. Hamza saa dheeraa asirra gubuu fi kana sun feesu dhugaa walitti himneetu maddaa facaanutu hin jaa.
akkasiitu akkasii. Okay, gaggeessaa manaa mee guuttaka chaansii naafis kenna anis waan hin jiruun qaba. Dubbaddo adeero dubbaddo. Galatooma hundi keessanuu galatooma tan dura obboleeyyan kiyya wal hubachuun bareedaadha. Haqni nasiyaa for justiceen ni dhaabbata jechuu keenyaa miti akka wal hubannu. Maaliifi akka nuti wani jechaa jirru wanni ammallee waa obboleeyyan kiyya qophii arraan tanaa kana sharmaarkeetu ubbata kiyyaan itti balleessee dhiifama kanaa godhaniif naa qopheessaa jedhe. Kana gartee sharmaarkee bakka bu'aan jedhanii isaa irratti illee dubbicha deebisuu qabda. Maaliif isaa damsaa affeerameeti diinaa waliin waan kana qophii na dhiyeessi jee waan sharmaarkeedhaatu namni ni balleessaa isaa hubateetu mana qopheessaa dhiifama ummata gaafa waan sooshaal miidiyaa gubbatte social media gubbaatti ummata dhiifama gaafadha jeeti qophii kana akka qophaa'u sharmaarkeetu badiin qaba. Dhiifamaan gaafadha jee dhiyeessi. Warra asilee tan kumni sadee kun akka waan quba qabaatan waan qabaannees. Diinaal muut godhe. Istaadamsaan akkoo nuti yaamamnetti yaamamee dhufe. Tanaas hubachuu barbaada. Ammallee waan kanaan ibsuu barbaade beektan. Tabiraati andeegaa sadii waan dubbadhaa iddoo dubbadhu. Tabiraati justice for nasiyaallee akka nu wajjin haqasii barbaaduu fi sharmaarkee dhiyeessu jira. Maal waliin dhabneesi magaalaa san keessa jiraasi waliin dhabneesi akka nu wajjin haqasiillee barbaadu. Saniif asatti dhiyaatu jira. Dubbii akka wanni gartee hubachuu barbaadu maaliifi arraasi dubbannee sharmaarkee dhiifama gaafatee hayni nasiyaa fi warra isii wajjin akkasii godhamee jirraa buqqee dhabamee hafa jechuu miti. Ammallee nuti wani jechaa jirru seerri haa kabajamuu jechaa jirra biisanitti. Kantiibaas maqaa waa tokko jechaa jirra. Seerri haa kabajamuun seerri ilmi namaattis karaa rabbiittis haa kabajamuu jechaa jirra malee namallee baqaa tureessutti hin jirru namallee arrabsutti hin jirru. Arra silaa jara keenya waa tokko isiniima. Silaa arraan tana maaliifi namni seera balleessi namni badii balleesse badii isaatiif haa dhiyaatu. Jechuun kun jeequmsaas hin qabu haqa rabbiittis haqa uummata oromootis aadaa oromoo keessatti wani takka namni keenya hedduu eebi aadaa hin hubanne namni tokko yooma namtichummaan nama jeessunuu dhaqee warra sanitti baqatee harki kiyya badee naddiin bal'aa yoo jee oromoon aadaa addunyaa keessa hin jirre seera funyoollee qabdi. Namticha badii isaa fudhatee badiinsaa duutitti murteeffamtee fannisuu deeman kan gurbaatu hojjenni qabu ajjeesee haada sinirraa muree warri sun gurbaa kiyya du'e. Inni jaarti gurbaan kun jaartii qabaatuuf dhaalchisiifatee ilma godhatee ilma funyoo jechuun oromoo keessatti sadarkaa nama ilma keejjeesallee dhiifamata gootee fi ilma kee godhattu jira. Akka maaliif waan gartee karaa ulamaa'idha. Isaa damsaan artistiidhaasi barreessaadhaasi ammaasii nama sheekaasii nama tafsiira hunda beeku kan isaaf hindisa taata oromoo irraa dubbatu jira. Akka oromootti haasoo jirra waan ta'eefi oromoon nama ilma isaa ajjeesallee dhiifama naa godhaa jee harka kennatee aalii yaambatee dhiifama naa godhaa jee dhiifama godhuuf irratti amma dhiifama irraa haasoo jechuun kun dubbii kana inni dhiifama gaafate akka itti dhumtu irraa haasoo jirraa bara. Dhiifama kana gartee harka isin kennadha jee hundi keessanuu akkamitti gartee badiisaa tana maaliin murteessinaa murtiin hin godhamne bara haasoo jirraa jara keenya. Kanaafuu isaa tamsaalleen dhugumatti nama oromoo nama guyyaa lama fa'aa uummata oromoodha warra dhume kana waa waliin qindeessuudhaaf dhaabbachisuudhaaf nama isaatiif dhaabbatu nama takkaa deegol bareerraa waan namatti jechaamaa namaan hin jiru waan tokko hin jiru gartee oromoo dhaabbatu. Kanaaf akkasitti hubattanii bileessi kiyya gartee attis baga dubbachuun bareedaadha. Kanaafuu gartee wanni jechuun wanni sharmaarkeen badii balleessinaanu qophii kana naa qopheessaa jee dhiifaman gaafadha. Kanaafi dhugumatti sharmaarkeen oromoodhaaf isa hojjete an akka nama tokko sharmaarkee amata 10 fi walbeettu waan 50 yeroo dura biyya dhaqee yeroo duraatiif takkaa ofiisa mootummaa Itoophiyaa dhaqee beeku
sababa sharmaarkee fi iskandarii fi jaras gaafa san dirree wuudi hin taane dhaqee ijoollee kana gaafa san asa ziyaadii jira ofiisa dhaqee jira kana aadaa Oromoo calaqqisu jira bira dhaabbadhaa jechuun dhaqee faristaamiin dhaqee takkaa ofiisa Oromoo mootummaa dhaqee hin beekon takkaa mootummaa jiras waata gaafadhee si beekun abballee waata karaan barbaada an Ameerikaa Atalantaan jira fi jiraatu nama dalaga dira safii qabu so kanaafu ichi boodallee sharmaarkee fa akka waa hedduu bira dhaabbannee akka dirree wuusan dirree wuutte aadaa Oromoodhaa kallamni keenya silaa abbaa dhimma daganneetiiti walirratti dubbii oofaa jirra walii deddeebisaa jirra silaa gartee isarratti xiyyeeffannee isaa wajjin haasoyinee isallee waa gaafannee inillee carraa harkatee hawaasa kanaa wajjin akka gartee wal hubatu understand wal godhu harasti yoo deebine bareeda malee ifii teenya waa isaa bakka buunee ibsuudhaaf kana kanatti yoo qadeemnu taate inni caljee ta'a maybe bor hojii isaa deebuu mala maybe wanti amma godhamu kunilleen isa gaddabartee gartee isarra akka inni irraa baratuuf hanqina qabaachuudha maltii kanaaf kallattiin isarratti gartee yaada keessan isarratti deebisaa inni isinii wajjin haasa'u yoo akkas taate malee amma ifii teenya wal dadhabsiifnee innillee gartee osoo waan asirra taa'u san hin qunnamii yoo asirraa qabu faayidaan qabu. Aman bakka ibu dubbatu do carraa kanaa fi isa dubbisaa. Waajjirri sindura difama. Difama wajji. Dalagaan jira. Hamzaa fi abbaa roobaatii fi nani kana gaafii qaba. Isaatu asitti nu yaammatee jettan. Isaatu as diinaa ol isaa gaafatee jettan difama gaafachuu Oromoo. Silaa inni difama sharmaa keessaa yoo qiyya silaa difama dhugaan gaafatee ganama bariisaa sun ganamaanis bira jira. Neetwoorkii isaa tolfatee bika waafaan jiru dhaqee agartee bika heeraan isoon qofallee isoon taphannee akka qosatti siin dubbatu ture gidee duree eegaltan siin lameen qofa. Silaa inni difama dhugaa isaa fedhee sharmaa keenya ganamaanii interneetii isaatiif neetwoorkii isaa tolfata. Sharmaa keenya telefoona si jalaa fuudhuu irra turre. Agartee telefoona nama jalaa fuudhu ture isoo si hojii haasa'u takka. Lama da sharmaa kee Oromoo difama singoone. Saayiba qiiqaati. Singoone. Waan dura fudhatte galatoome miti. Irra guddaan Oromoo sheera difama singoone. Mee ati amma Hamzaanis nagee aadaa teenyaa fi akka diinii kan yootti akkas jaa laakiin ati fuulli kee hin mul'atu difama irraa ani guyyaa irraa si jira wallahi hin baane si beek. Dalagaa siin gurra keessa kaadhaa si dhageeffachaa jira. Wanni guddaan kiyya sun akka tokko ta'ee Hamzaan naaf ishuu jiraawi kanaaniin dhufe. Soo tanaafiin ati difama gaafachuudhaaf fuula kee tolchi dura takka jee. Lammata ani akka kiyyatti anaafitti abbaa shamarraniiti. Intala dhalaa qabdaati. Anis ijoollee shamarran dhalaatiin qaba. Abbaan shamarranii shamarran dhalaa sadiitti balleessite ati yeroo kiyya. Intala nurraa ajjeesanitti. Ijoollee lameen teenye shamarran lameenitti sanuu akka nama direedotti arrabni ati jetteen arraba haaree fidde arraba oolleen akka namnillee akka ijoolleen direedoo arraba qabdillee hojaan fagaatu haadha kee kana godhu hin jenna malee waan isin duniyaan jette sun waan nuti takkaan dhageenye safuu aadaa keenya keessa hin jiru waan badii guddaa goote akka nam tokkotti ani dhiifama barbaaddaati. Sharmaakee si jaalanna ammallee boruu si jaalanna Oromoo fi as daleede Faatimaan of jetti Oromoon. Khatimaa badde takkaje boodarra baduun gaarii miti khatimaa rabbi nu haa tolchu ani akka nam tokkotti reefu Fatimaa sinje siyati fudhuti gandana si haadhagi ganda afati saadhageeti keessa deemi qabalee sagalan direedowaa sagal taateemi qabalee direedowaa sagalan viidiyoo DJ shayni sun DJ duusi hojii waan biraatu dhaalee isaa biyyaati fi dhaalee isaa mangistii teenyaatu ni gootani DJ fudhuti na si haa katabadhuti qabalee sagalan keessa deemiti dhiifamni asii jilbaa agartee gabbuuti kana godhi isin ja'an sun hin dalagu asitti Oromoon si muufatee jirti akkuma si jaalatu si muufatee jirti wallahi shamaa keessi beema ani mas jaalladha saayiba kiyya beeta amma meeqa hojii jirra atiitu dhiifama sun deebifataati deemi ganda qabalee sagalan keessa justice ornesi haje no wajji dhaabbadhu Oromoo amma dhaabbatu kana dhaabbadhu godhi malee wanni asitti barga jistee lafa guurtee ana gootu namni si mararamne Oromoon dhiifama dhiifattee jirti namni kan dhiifatte so wanni majidan jiru ati Oromoo ani amma isaan simbe kana ana Qur'aan si waa Oromoo taate ani simbe kaga
دلدك سنين بيخ ورا سنين بيخ أورومودا سودانا سيبا لكن أتي ديفا تشوفي تاون نسون لا الغاتي ما نقول شو قال ده غودي واسو بليز تقبله وارث النانجت وارث النانجت والله وبالله نينكو ده وانزل وارث النانجت أنا كوبي ده أنا كيستا كوان تك جو شرمار كبلزغيان أبو لو كنت أقول سيرت بآخية ده أوان قران ده بسافر وأنا متكان جاني لو كنت أنا أوصي لا شرمار كبلزغيان وان تك سنجنا نتيبيه خير جالنا كنتيباس نخبجنا إسنون تلليسن خبجنا تنافي حاسوني خير نهون دي أفان خبجاتين كه قدنا بيا منجستي بيسا دلقا إسانيتي كترماني دلقان دلقا يون دن ديني بو مقابل إسين أبليان خينيا أكا خينيا تس قددا بيتي أكون تجراون أكا جراتن دي فينا كم بچو سر راكمنا واني تخاني رسن رافينو بدل رستوران تي في ماري أدفرتايز قوتان نما خينيا خبويو خميد دم چينان ود أبدا إن صداتنا يو إسين لال يو إسين مسكينة چنا دابتن مسكينة دو كسر بيچام تيار خميد دمو چنا دابتن منگستيلين بوتي سينغلا توفتي بيته إسان چنو دابدا خبو رايمان نوتارغا يو وانا كسي نوكوتن كبجون وني بكتينا بيا منگست دلغا منگستي تساني نوتي ونا كان كهاري إني ندفف نما فچنا دامني وربي يكرفو جام شيخا في منقدو دم نفچنا صاحبوت ما ولك أبمي يجو بلاي تيجينا جنة أمة نورابو جروخنا مي وان تكادل جنة ولك أبمي غريو تكيتي ورين نجيب تون تسان ورين سكر ستوبيس ورو كغار والبيتني please وني قدون نتفينو نوما خيني تنام أبدا قدينا بيا دلقا منجستيتي isin nama kayaknya cina dabbatan isinu baka guddaa dhiyaatan isin cinaa dhaabbanna gaafa isinillee miidhamtan isin cinaa jiran nuti isinu mandaganna nuti ginnamni keenya gize nurraa booyu miskinni booyu osoo dadirreeraatu boonyu cinaaksan hin banamte wallaggaan banamte bulchaan extend godhachuu fadha yoo fadhanis taaktika politikaati ni beeyna kana it's okay كارديسان هذا بدن نتيجة بدن إنسان كشلتن أمزا فرودو كاسو فيده جراخين يكين جيتي بارلما إثيوبيا كشمالس كينيا تاو جرتا جنما تاي جلجل رابو سان إنجيروتي كينجو شارو ماركيني بورو جنما جبه هواسا مقالا ساني غوتو خيسة دكه أكمره في ميجنجي فيديو ورابه هواسي تشبيا غوتو ديفا مغافته يوك أمسا بافته جلبيبته ديفا مغافته ديفا مغافته وانسا ميديا رنوفده kana booda waan mitiyyoo tanarratti illee dirqama nu wajji dhaabbachuu danda'u arraa asirra nu mallatteessee bu'uu qaba. Injiru safaataa walirraa harka diddibnu. Oonuti obboleeyyanii hammeenya walirraa hin qabnu gizee dhugaa walitti himnee gargar baanu. Shaarumaar keeriisi namoota hedduu waan kana faallaa deemaa turan wanni kun dhimma hawaasa guutuu. Dhimma lubbuu namaati. Waan kanarratti namni hundi tokko ta'ee gamana deebi'ee wajji deemuudha malee waan akkanaa kanarra namni taa'ee asii achi wal qabaan hin jiru. Dhimmi kun dhimma hawaasa guutuutii fi maatii dhiifama gaafachuuti. Dhimma akkanumatti asirratti waan reefu asirra jilbiibbattan janna durallee waan gootan hin beekani. Waan kanarratti waan Shaarumaarkeen borurraa ka'ee obboleessi keenya magaalattii keessatti dhiifama guddaa nu gaafachuu danda'u qabudha. gabaabsee waan asirratti tattaa'uu dandeenyu jiru. Laalam Zaakiyaa dubbiileen ta'eeti. Takka dubbadhuutti booda. Ni dubbataa Zaakiyaa. Waa'een dhiifamaa kun miira hawaasaati malee asirratti nuti irra waliigallee fi irra waliigaluu dhabuudhaan wanta asirri jira sarraa deema. Nuti warri asirra jirru kun dhiifama sii goonee jennee Shaarumaarkeedhaaf yoo kan gartee lafa qabannu taates barreeffama illee warri koomantii guutuun dhiifama gooneef yoo kajaan taates yoo miirri hawaasaa hatu qameessan hin fayyin furmaanii dhuuf takka illee hin jiru. Takka Shaarumaarkeenii wanti inni balleessituun waan lafarratti miidhaarra fidaati. Laal wanti gari maqaan gari sooshaal miidiyuu maratti attaak ta'etti lafatti waan akkasii hin godhu yoo sooshaal miidiyaa irraa baddee yoo nageetaadha. Shaarumaarkeen amma sooshaal miidiyaa caalaa lafatti rakkachuu ta'a. Waan kanaa asirratti hubadhaa. Furmaanni isaa takkittiin reefu waasatiin lafa kaa'ame qaamni inni dhiifama gaafachuu barbaachisu qaama sadii
qaamni tokko hawaasa addunyaarra jiru kana hawaasni qaamni tokko immoo khajal qabaatu faamilii nasiyaadhaa san ta akka maritti qoosisan faamilii san bira aboo yaa'uudha na dhageeffadhaa jira keenya ijoolleen tiin daddaree dhaawatuun faamilii nasiyaa san ni baqatti waan ajaa'ibsanitti ta'u akka waan faamilii san faamilii shoror keessutti mee namni gaafa namni irraa du'e gaafa namni irraa ajjeefame namatti siqeetiitti nama kana hoppii kannuufii qabamoo namarraa dheessuu qaban takka faashaar maarkeen faamilii nasiyaa san bira dhaqee gartee wantiin afaaniin dubbadhe san nama hundarra isin miite dhiifama waanjuu dubbachuu danda'u qaba moor gartee faamilii saniif nasiyaallee namoonni akka dubbiin isaanii hukkabamtu godhu jirtu ijoollee ta'e irraa baqachuu jirtuu fi walaa sheekkan hawaasa magaalaa sanii guutuu hawaasni magaalaa saniilleen akka waan gartee faamiliin tun biyya biraatii dhufteetti waa'ee micootanaa dubbachuu sodaatanii faamilii sanillee baqatan yoo faamilii san bira dhaqanii jettee argaman akka waan ajjeefamanii saniif wal sobuun hin fe'isu shaarmaarkeen kadhiifama gaafachuu qabu miira hawaasaatti malee koomantii azzalaatii fi asirratti wal amansiisuu keenyaa miti shaarmaarkee kiyya adeeroo as gubbaa osoo harkan kan guutuu teenyee taa'aa bullees guyyaa guutuu taa'aa ollees dadhabneetuma boodarra harka walii kanneen gargar baan garuu wanti guddoon si fayyadu miira hawaasaa irratti xiyyeeffattee bakka gartee furmaan irraa asii argamu sanitti gartee qajeeltee achirraa dhiifama gaafachuu takka riskiin guddoon sodaachaa jirtan isin hundinuu walaa sihi walaa khadiira ramaa kadheen gaddaati walaa diijee duusi walaa jinni jaakka hundi keessanuu wantummaan as gubbaa jirtan hundinuu ijoolleen dire dhawaadha warri maqaa qabdan hundinuu mataa keessan gartee if baasu jirtan moor jechuu yoo achi dhaynee gartee haqa micootanaa maatii san biratti tokkatti argamnee nu dhageenya kataa'u taate ni hidhamnaa takkaa maal taanaadha kuni furmaatumaa hin ta'u shaarmaarkeen takkaffaa mataa isaatiif bakka sanitti argamee gartee faamilii san dhiifama gaafate siifin xumuraa bibisi irraa isa kaa'u jira faamilii san dhiifama gaafattee garaa faamilii san yoo sii qulqullaa achi booda gartee dubra keenya lamaan jecha gartee takkaa oromootu waan akkasii godhaa dhageenyee hin beeyne dhageenya afaan keetirraayi duba dubri sanii duniin waan akkasii gootee ni qabdii waan juu wanti san dogongora anaaturra waan juu kiriir godhu qabda asirratti anaatu je'ee anaaturra kaa'ee jettee gartee kiriir godhu qabda malee akkanumatti dhiifamaa yoo bira kutte namni sammuu namaa keessatti wanti san wanti taatee jirti wanti wayita kuumamtee jirti akkamii wanti akkasii ni jirti waan juu jechuu sabni keenya kun hawaasni keenya kun aadaa akkasiin qaban hin beeknu waan akkasii takka lamaffaati hangaatu viidiyoo teetiin harka jira viidiyoo teetiin gabbasatee turte viidiyoon isii si harka jiraachuu dhaba kiliir godhuu danda'u qabda akkanumatti gartee namarra fiitee irraa asirratti namni afaan jabaatu dhufee bobaa jala si kaayyannee yoo si baasne an jalqaba hoggaan sagantaa si hojii eegalu dubbadheetiin jiraan sagantii takkaaf shaarmaarkee kana bobaan banuu fi waan jiru tiin himaa jeetiin haasoo eegalee saniif namni asirra dhaabbatee gartee nu hundisiif yoo deeggarree wanta si goone dubbiin san sin baaftu obboleeyyan kee kadubraa akka malatti higiree hiree isaanii balleessitee ijoolleen san namni gartee sammuu isaanii keessa wanti jiru san akka namni ijoollee isaaniitti hin dhiyaanne akka namni ijoollee san shakku barullee ijoollee san doongora xiqqaa takka dalainaan jechisanii ijoollee sana taataate jiruu isaanii guutuu jechuudha waan kanaas kiliir goota warri asirra jirtan guutuun dhaabbadha yeroo takka yaada biraa qabaattee ni dhaabaa wanti kun ifa yoo ta'e malee furmaanii uf takka illee hin jirtu kasan bira dabartee dunii maammee irra bilbilaa noormaalii jirana irra bilbilaa micoosa yaama gaara keessan jirtu akka baadiyyaan jirtu magaalaa jirti hangaatullee ol deebisaati kallattiidhaan wanti san akka jirtuuf akka hin jirre afaan ijoolleen si gaafatee hiriiraa gootu wantummaa wal sobnee asirraa gartee dhiifama je'ee bakka takka nu geessitu dunii maammee yoo jiraattes naa deebisaa namni duraa gabboo barbaadu danda'u jiraate duraa gadhabjaa kana furmaannummaan jiruu malee asirra walii galuuf komantiirra walii galuun furmaal shaarmaarkeedhaaf hin fedhu. Tadde duniyaa jiran jirti warri moritara laalaati faacaa duraa gadhabnaa jettaa furmaani jiru san. Faacaan busna jaarsabuus. Jaarsabuus yoo. Miira yeroo saniiti malee obboleeyyan kiyya warra sharafa qabu warra naamusa qabu warra ummata biratti illee jaalatamaati. Ana biratti illee isaan jaalatamtoota. Yeroo sanitti miira yeroo saniiti. Dhiifama naaf haa godhanii anamma akkaan isaan itti ararfadhullee ganaa lafa bu'ee jechuudha agaruuf teessan. Warra nasihaa yoo fudhatan immoo abbaa nasihaa Ziyaad ilma isaati. Ani amma booda hoggayyuu biraan hafu biraan dhaqa san barurraa itti deemna ni agaruuf teessan jechuudha. Waan reefus naan jettan raddaa hundarratti feetan san godhuu san bira kutee waan biraallee naa ejaa ani isin mataa kiyya gubbaadha waan isin naan jettan arras buruuf bira kutu.
إلالي شارماركي سانكوفا مثلا وانتي تبيه قبضو يوم فاميلي أبو دني ما ميتنا ميتي توان تنورا بلوغرا سيك درباتون دني ما ميتي ميتي فلورا دبشان قبدي بر نمني خين جهم منا إن جذبان أجوسا أمو مكا خريط قردني دني ما ميجاني رب بريزاني أسينون جيغني دربانورا بلوغرا زلاو دربا مالكو تزلا كوبين منا إن فزازانو شارماركي خيا وانتي سفرا سودا تشاجرتن وانتي سنغرتي يوان كان غوني أكستاني تني هذا ترتنسن أرر رايغلي أتسمباستو ديرو أرر رايغلي أتسمباستو ميرا حواسا غوتو خنا بوري سيدي غرتي مغالا سنكيستي بولچيسي غارانتي سيدي غرتي هانغين سيراچزو مراسا قف دنگدل افان كيتي يرو دبتو بولچيسا خينيا كاس غوتن بولچيسا خينيا كاس غوتن جتيدي بولچيسا قبتي جولي غديتا دورتي متا غباغت دوني لي اكسيت داوا دورتي اما فرمان تكوتين اتسيف جيرو بولچيسي فدو هارو فدو هنارين ميرا حواسا خيدي خجيفتسن سلوبوت ديبسو دا خلتين akka jarrisiin jeetti takkaffaa shurraaba hojjechiifattee gartee shurraaba manxanfattee sagantaa gibiraatii fudheen gadda waan ati hojjetaa mootummaan taane deemtanii beeyisaa biturtan dubara babbareedaa isin wajjin dhaabbattee shurraaba kiyya kana daampani jetteeni sarpiraayiz nama godhaa turte viidiyoo hedduu harkaa ture si galee waa'ee hina siyaaratti illee diraamaa akkasii bareedaa dalaydanii akka obboleetti isinii gaafachuu danda'uutu isinirra jiraate hadiiroo yoo kanaaf isinidhaa miti isin haa fixu as jalaa yoo jiraatettiin mallakkidakii obboleettiin ta'e duutee jaartiin ta'e duuteeti nama biraa sodaata natiin gizeeroo hawwanti kasii numaa hun barbaachisu sodaa isin sodaattaniif gartee obboleettiin ta'e san magaalaa isa keessatti ajjeefamtee hiriyaan ta'e san haati ta'e san magaalaa isa keessatti dhiiga bu'aa jirtu hundumaa hun barbaachisu yoo hadiiroon gaafachuu dadhabe waan kana isin akka namaatti gaafachuu hundoo qabdan malee cal jettanii gartee kanumatti haddiriifta yoo hataa taate isuma atimma mataa keetiif siraa humaanoo tuutee jirta san baasu taakka. Talamada surah mantafatee video warabu mati isani sambira deite gartee maatiin waan ati isaan biratti jettee waan ati isaan biratti goote kallattiidhaan hawaasa ifa haa godhani ni jirti haati wabii ganama galgala haati wabii ega guyyaa san dhageesse gartee miti imimmaan si hanqa ammaatti qabachuu dadhabdee ganama galgala jechuu ani lakkaa nagumaan isirraa iyya malee obboleeyyan makayyaan na jira jettee gartee isirraa booji khadiira ramaatti safaanii baafatee kalee duute jee kasitti asirraa waan fedhe jee sigale arralee video raay magala dira xiste baan fele ka fele wal godu danda qarara wal daw danda malje isaani na tabachu jira ana baliyan kiya sani fodi akanat mootummaa ga tabote miri isin social media fayyadamti abban sanani hogganan bilbila garteetti bilbila abban nasiyaada jechu akka waan hoggaa hoggaana dubbise micoon saa deebituuf itti jaarisan kanyan nyooto kunte jira sigale mucaan sana isa badi na gaafata hoppiin isaa nurra hoppiin faamilii sanii guutuun nurra nuti asii kanatti rakkoo nama faamilii sanii fi lubbuu micoo rakkoo hunda yabayyabaa goonee kan nuti kan bira dabarsinoo kataa taate wallaahi wabillaahi nuutu wal ajjeesaa jira nuutu ammallee diinallee firatti goofsisaa jira jechuudha. Shaarmaarkee kiyya kallattiidhaan laal asirra waase kan nama kana dhiiste taanaan nama kuma sadii ta'u jira taasisa geeffatu jira.